Yaadaan qabamee waan tureef dafee hin rafne sireerra oliif gadi gangalachaa ture. Barii jala sillim jedhe kanaafuu bakka hojii. Bijigaa koo akkam jirta? Waaqayyo gaafa si uume garraamummaa sitti baay'ise. Dhuguma dhoqqee irraa hojjetamte beektaa? Garraamummaa, qajeelummaa fi gara laafummaa irraa. Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa 34ffaa Kutaa 33ffaa keessatti badhaasaa Huseen Barraaqaa fi Danuun ga'ee adda addaa fudhatanii kan bagduunfaa hojjetanii saaxilaa turanii. Haaluma kanaan Danuun konkolaachisaa, Barraaqaan poolisa tiraafikaa fi badhaasaan maraataa ta'ee kan dalagaa turan dhageessanii jirtu. Barraaqaa fi Danuun erga Bishooftuutti wal arganii dirqamaaf bobba'anii amma yeroo jalqabaaf wal arguu isaaniiti. Bijigaaf Caaltuun ammallee hin deebi'in jiru. Yoon yaadattu ta'e Bijigaan aanaa Adaamaa ganda qotee bulaa Haxxee Arooretti keessatti dhalachuu, abbaan isaa gabaa magaalaa Adaamaa bahee achumaan hafuu, haati isaa adde qabbanneen Bijigaa guddisuuf jecha gidiraa biyya lafaa irra hin jirre arguu, Bijigaan mana barumsaa Awaash Malkaasaa bakka bu'ee dorgommii inni godhe haadha isaa gargaaruuf jecha mana barumsaa piripaaraatorii galuu dhiisee barsiisaa ta'ee mindeeffamuu, mana barumsaa aanaa daandii magaalaa Meexxii Amboorraa kiiloomeetira 15 fagaattee argamtutti ramadamee uqubii galuun mana haadha isaa jigaa jiru haaromsuu fi daabboo tokkoon jiraachaa turuu, qarshii fuudhee galaa jiru mana ragadaa Adaamaa jiranitti waan fixee fi of ajjeessuuf yaaluu, mana jiituufaa ta'ee injiinera barachuun mahandisa ta'ee ramadamuu, birbirsa gooroo bakka daandii baaburaa hojjetaa jiranitti waan maramaa lafa keessa arguu fi hojjettoota danuuf tolaa jedhaman waliin ganama qotuuf mallattoo kaa'ee gara mana isaatti galuu isaa dhageenya jirra. Inni hin beekin malee tolaaf Danuun isa dhoksanii halkan qotuuf deemuu isaanii, Abdii fi Birraan immoo kan Danuunfaa qotanii argatan kana harkaa fudhachuu isaanii, poolisoonni Tolaa fi Abdii qabuu Danuuf Birraan miliquu dhageenya jirra. Obbolamuu badhaasaa Barraaqaa fi Danuun waan gochaa jiranii kutaa itti aane keessatti akkasuma hubanneerra. Caaltuuf Bijigaanoo deebi'anii dhufuu? Dhimmi kun xumurarratti maal ta'uuf deema laata? Kutaa 34ffaa waliin haa hordofnu. Bijigaan yaadaan qabamee waan tureef dafee hin rafne sireerra oliif gadi gangalachaa ture. Barii jala sillim jedhe kanaafuu bakka hojii guyyaafatee ga'e. Yeroo inni bakka hojii ga'u nama muraasatu jira. Isaanis ija keessa wal ilaalu. Inni kaan lafa ilaala. Kanaasa'u hin jiru. Biiniyaam, Akiloogii fi Chaangiziin jiru. Hojjettoonni kan biraan hin jirani. Bakka inni mallattoo kaa'ee deeme qotameera. Hojiin akka dhaabbatuu fi dallaan marsamee akka duudu qaama olaalaan ajajamuu dhaga'e. Ijoolleen hidhamanii fi badan eenyufaa akka ta'an itti himame. Dubbiin dalga itti galee. Eenyu waliin maal akka hojjetamaa jiru wallaale.
kana gidduutti ergamtuun waajjirichaa xalayaa lama fiddee itti laatte. Lamaanuu poostaan kan saamsamee ture yoo ta'e illee banamee deebi'ee kan cufame ta'uu hubateera. Eenyu akka isheetti kenne gaafachuuf hoggaa ol jedhu hin jirtu. Boolla maaliitu ishee liqimsee jedhee hiikee dubbisuu eegale. Inni tokko akkas jedha. Nagaan siif haa ta'u. Ati hayyuu Oromooti. Alagaan dandeettii kee waan beekuufi gadi si qabee akka of dagattu si godha. Araada keessatti si darbata. Of barbaadi. Lammii keetiif hojjedhu. Oromoo fi Oromiyaan hayyuu akka keetii ni barbaadu. Injifannoon uummata Oromoof. Mallattoo hin dubbifamne qaba. Barraaqaa booruu maqaan jedhu irratti barreeffameera. Xalayaa inni lammaffaan jiituurraa kan ergameefidha. Biyya ambaa irraa. Xalayichis akkas jedha. Bejigaa koo akkam jirta? Waaqayyo gaafa si uume garraamummaa sitti baay'ise. Dhuguma dhoqqee irraa hojjetamte beektaa? Garraamummaa, qajeelummaa fi gara laafummaa irraa tolfamte. Hammeenyi, dabnii fi dalgifamuun gonkumaa dhoqqee ati irraa hojjetamtetti hin makamne. Lammiin koo hundi uumamaan akkas ture. Waliif du'a ture. Waliif boo'uu malee wal boossisuun fafa ture. Warra ollaa waliin jiraachuuf jedhee waan uumamaan hin qabne isaan irraa baruu eegale. Kana irrattis qabsa'aa jirra. Ati garuu hanga ani gaafa biyya dhiisee deemuutti uumaa ganamaan turte. Keessi kees ta'e diidi kee hin boorofne. Dorgommii kutaa kurnaffaa fi gaafa gara magaalaa Adaamaa dhufte sana ni yaadattaa? Gaafa mana ragadaa galgalaa yookaan kilaba siitii seente sana hoo? Isa booda injiineringii yuunivarsiitii Adaamaa irraa hoggaa barattu isa waliin qayyabannu hoo? Eeyyee Bijigaa, ati qulqulluudha. Garraamiidha. Ati dhugaadha. Sobaa fi fakkeessuu nama hin beekne uumamaa Rabbiiti. Bijigaa, nama akka keetii jaallachuun carroomuudha. Badhaasa uumaa caaluudha. Nama akka keetiin jaallatamuun ammoo waan biraati. Bijigaa, guddaan si jaalladha. Iji kee kallattiidhaan sammuu kee qulqulluu waliin wal quunnamee jaalala dhugaa burqisiisa. Mararoo ati dhala namaaf qabdu onnee koo bittee jirti. Harrabni kee kan dubbatu kan onnee kee irraa madde ta'uu haasaan kee dhugaa ba'a. Dhaabbii qaama kee yoon yaadu baguma qomoo koo taateen jedha. Dabalataan yoo kan koo taate hoo jedheen yaada. Ati lammii kooti. Ani lammii kootti saadoo hin baay'isu. Sobaan sin saadu. Otoo ati kan kiyya taate haannanni garaatti akka naqmetti, dhadhaan mataatti akka dibametti fudhadhu. Baay'een si jaalladha. Hedduus si yaadeera. Abbaan koo dulloomee of dadhabaa waan jiruufi cidha koo arguu qaba. Akka aadaa Oromootti eebbisee na kennuu qaba jedhee yaada. Kanaafis filannoon koo jalqabaa sii fi
si qofa. Dhugaa sitti himuu bijigaa. Raajii beektaa? Ilma Oromoo isa kaampaanii booyingii keessa hojjechaa jiru sana. Inni gaa'elaaf na gaafatee ture. Jaarsummallee erguufi jennaan nan dide. Raajii yoo beekte kaampaanichaa fi nama addaati. Agartuudha. Dandeettii hangas hin jedhamne qaba. Yeroo dhiyootti illee xiyyaara ammayyaa baay'ee ajaa'ibaa ta'e hojjeteera. Xiyyaarri kun akka dooniitti bishaan irra qubachuu kan danda'uu fi raadaarii kamiin illee argamuu kan hin dandeenye. Boombiinis ta'e dhuka'aa yookaan fanjiin qaama isaa kan hin seenne ta'uu maddeen adda addaa irraa dhageessee dubbisteettas jedheen yaada. Xiyyaara kana fudhatee biyya isaa Oromiyaa akka deemu eeyyamameeraafi. Nama akkasiitti heerumuun dhugaadha milkoomina. Sanumaayyuu lammii ofiitti. Ani garuu kana yaadu si qofa. Yeroo ijoollummaa yuunivarsiitii kan waliin qayyabannu sana irraanfachuu hin dandeenye. Mallattoo bara baraa natti ta'ee jira. Gaafa mucaan durbii kootii fuudhee machoofne waan goone ni yaadattaa? Eeyyee gaafa mucaan durbii kootii fuudhe sana machoofnee waan goone ni yaadattaa? Yaadadhume. Waan fedheefuu deebiin kee ifaa fi gabaabaa naaf haa ta'u. Nagaan naaf turi. Jiituudha. Qubee gurguddaatiin EUO jedhamee gabaajeen kan barreeffame kana injifannoon uummata Oromootiif kan jedhutti hiikkate. Xalayaa kana dubbisee osoo hin xumuriin hidhattoota lamaan qabame. Daddarbachaa konkolaataa lakkoofsa gabatee manaa qabdu tokko keessa buusanii fuudhanii sokkanii.